video ما أنتنا تشجرا نقاري على تنام أدى على تيو على تماني أدى على تمان أدى على تمان أدى أممت على تمان أدى أممت إيه أكاسيدا على تدمو دامو دمو دامو جرمان سلكي لا كنت من هذا إيه هاي مناتيا hojjetu kayya tokkotu buna dhuguma ganamaan buna ogeetti. Sa'aatii meeqa hojjesitaa? Yaaduma yeroo baay'ee waan nu bira turtee fi intana itti. Sa'aatii baay'ee nu bira turte waggaa baay'ee nu bira turte waa sirriitti wada akkasiidha. Eewu baanaa sirtaa? Lola miti lolti maali? Hojjettu nuyi bushin umman lolti moo? Maa jechuudha. Beqa siinda wala garra. Wala garra siinda wala garra. Roobii fa kamisaa fa? Hojjettu? Yes. Hojjettu? Yes. Hojjettu? Eewu dhaja? Maalta bi? Koi hojjettu buna danfisee kan jettu eenyudha? Halaqaa kooti. Halaqaan eenyudha? Halaqaan eenyudha? Halaqaa kooti kan halaqaa wajjira? Halaqaa waajjiraa yoo bilbilaan faana hojjettu jechuun maal jechuudha ree? Isheen si bilbiluu dandeessi. Akka inni fuunetti na Garuu hojjettu jedhee afaan kee keessa akkamitti ba'e jechi kun? Akka inni fuunetti na beektiin jira. Yoo si beekte si dhiiste ana biratti immoo hojjettu jettaare anaan akka maaltu natti haa dhagahamu isheen amma akkam fuunettis akka fuutettis yoo si beektes maalni ishee? Maalamman kee maaltu kabaja kee maaltu qaba? Akkami ana biratti an hojjettuudha gosuma dhuguma? Ayyaataadha mana. Akkamitti bilbilaan isheedhaan maalni konnekshinii keessan hojiidhaan walitti dhuftu malee? Yoo bulchiinsa taates yoo kaabineetas yoo itti gaafatamaa hojii keessanii taates akkamittiin hojjettu maalni walitti dhufeenyi keessan kan hojjettu si jechisiise? Maali tamma kana maaf qorqoramtee? Akkamiin namni dubartii tokko hooggansarra yoo jiraate si hooggante akkamitti deemu? Anaan hoogganti manatti sirra darbite? Qoomee? Ati amma akkamitti? Sa'aatii meeqa moo ala dhaabbate? Ganamaa kan sa'aatii meeqa fooxaa uffattee ala dhaabattee silkii kan odeessitu? Wanti naan galle naafi. Waan silkii an odeessu maana hordofte? Isa hin hordofne. Yoomi si hordofe ana osoo gurri koo dhaga'u hojjettuu keenya tokko. Kami hojjettuun anamti kan as jiru kan bira danfise ana kan biraa maani hojjettuu kan isheedhaan jettu? Moo ishee faanis waa biraa jammartee hojjettu wal barteetta. Wanti hojiidhaan wal qabatu sidaa'u adda namaan bahu. Waajjiraa dawwalan warra hojiiti warra faana hojjennu. Maalin beekaan meeqa akka ta'an eenyu akka ta'an ammayyuu taanan isheen kun akka isheen si bushitu maalitti hin beekaan? Eenna bushitu? Ana biratti garuu jira. Ana biratti akkamittiin hojjettuun jedhamaan? Maali ta'a? Ana akkamitti hojjettuun jedhamaa jiru bakka? Hojjettu miti mootima. Hojjettu jechuun ikkoo nama mana keessa hojjettu miti. Buna danfistee hojjettee naa qopheessiteetta. Eenyuudha yeroodha haadha manaa kooti. Akkamiin haadha manaa jechuu dadhabdee hojjettu jetta? Haadha manaa hojjettuu garaagarummaadha. Maal dogoggoroo akkasii? Hirriba keessa ta'u bishaan keessa jirta. Nan dogoggoree jiraan ishi silkichi manaa kenni bilbilicha. Silkii waan akka ishee kana nabi bilbilicha naa kenni. Silkii kana lakkoofsa ishii nan barba. Ani immoo bornan naqa iddoo san. Ela akka dhaqee iddoo maatii hojii hojjettu san. Kamta alaafi ishii maalii ishii dubartii ishii hunda ishii nan baxabbaxu bor. Dafi naa kenni garuu. Dubbii kana qabbaneessuuf bilbilicha naa kenni. Yoo of kabajuu barbaadde. Bor mucaa baadhee akka iddoo sana dhufee hunda akka hin baxabban. Hojii sana keessa akka hin baane. Hara sammuudha fuudhamte itti hojjettu keenyatiin jedha akka jettis. Waan akkanaa jira gowwaa miti namni hojjettuun dhimma sittii qabdi. Hojjettuu keeti maal wajji waajjira kee dhufti mana kee asii hojjetti malee. Maali garuu bilbila kana yoo naa kennite bilbila
bilbila natti kenni. Kana karaa danda'u of nan kabachiisan. Isuma dhugaa siin jedhu. Of nan kabachiisan jedhee. Waan an jedhu. Midhaammoo bishaammoo bunamoo maaltu sitti hanqate? Wanti kam maaltu sitti hanqate? Ani garbittiidha moo mana keessa kanna keessee buna bishaan kannaan jettu maal jechuudha? Maaliif maal taate beekte? Akka giiftiitti bunni manatti si dhufa, bishaan midhaan manatti si dhufa, waan hundumtuu shunkurtiin baatamee manatti si dhufa, kabajamteeti jiraatta. Namni akkamitti hojjettuudha naan jedhee hojjettu naan jechuu dhaabee jettee akkamitti kana jaallachi? Ishee sana walitti dhufeenyi kan ishee sana immoo hin badaka. Kanaaf ani hojjettuudha. Ishee sana biratti immoo waan ta'edha. Ana biratti immoo. Ana biratti isheen halaqaa kooti. Halaqaa achitti immoo hojjettuudha. Qoy kabajamtee jiraachaa jirtamu hin jirtu. Maali hojjettu ta'ee kabajamu maal jechuudha? Hojjettu koo jechuuni yoo fi kee baatta yoo daakte yoo bukeessite. Jira waan dhagaan jiru tarattarratti fidis lakkoofsa maal odeessaa kun hojii mana keessaa sanii hojjettu na jechisiisa. Bilbila kana garuu jechuudha. Otoo anaafsi waliin mallatteessiin duraan bitadhe. Ela hin qalladii jiru. Amma nan aarsiin. Ela of eegi jira. Waan ta'e waan itti si ta'u. Sirkii kana qabeenya dhuunfaa koo otoo si wajjin waliin fuudhina jechuudha. Waggaa kudha lama. Lakkoofsa isaan barbaade bilbila keenya. Bilbila keenya lakkoofsa isaan barbaade. Fedhi bilbila isaan barbaade indaa argama. Fedhi lakkoofsa isaan. Waan asitti mudhagee. Lakkoofsa isaanitti kenna itoo wal keessa itoo hin balleessu. Mirga koo darbaa jirta. Jira ela buna kana mataa keetti akka hin garagalchine jabanaa kan ofeegi karaa nagaa karaa dubbii amma namni keessa gale kee nan gashiin. Haaraan jiruuni. Waa'ee haadha manaa babbaa manaa gidduu nan gashiin anaa sarraateenyaa jettee waan jiraatu itti fakkaata. Wanti onlaayinii irratti odeeffamu kan keenyas hin odeeffamu. Bilbila kana waggaa 12 dura otoo siif hin mallatteessin hin bitadhe. Ilaaluufu anatti qalladaa jirtamoo akka midhaati jira. Anatti qalladaa jirta. Qalladaan jira moo? Natti kennitamoo natti hin kennitu garuu. Dhugaa odeessaan jira. Ishee amma waan natti kennitamoo natti hin kennitu. Har'aadhaa gudiin kee. Ela ishee akka fakkiitti gadi. Harkaanan idaa kennu. Dafi. Maal? Adera Rabbi. Adera buta. Adera ofa. Adera gifti mandia. Adera gifti. Askesan ka silki sana. Adera gifti mandia. Adera gifti. Silkichu. Gifti mandia. Ani bilbila kee hin barbaanne amma gutaanan lakkoofsa naa kenni. Ishumti ana buna nubuusi. Hin buusu. Maaliif ammus? Ishumti ana hojjettuu goote sun fidi lakkoofsicha. Ela buna nubuusi. Fidi. Adera gifti mandia. Hin buusu buna. Lakkoofsa bilbila natti kenni. Ana mataanan dhukkubsi. Era bilbila natti kenni. Yoo didde as keessa sii ka'a. Yeroo ani iddoo sana dhaqxe tuqxette yoo ta'e malee dafi naa baasi lakkoofsicha. Dafi erga ani iddoo sana dhaqxe tuqxetta. Maaltu jira? Maaltu jira? Ergaan achi dhaqxee miti kan tuqxe. Maal hin tuqaa? Kun amma sa'aatii kanarra hin jiru ka sa'aatii tokko dura kan bilbilame malee. Hodhuugaa. Hodhumee na qabbaneessi sin qabbaneessi. Hin balleessitee sama ode. Kunoon sa'aatii tokko duraa malee. Hodhuunsi. Ila nagaa barbaade. Gaala akkas. Sarara pranks godhee jiru. Wantu hin jiru. Giftiinis dammis hojjettuunis boojjettuunis hin jiru. Akkas ta'a. Anis rifeensa kootti bishaan naqaa. Gifti. Ara gifti man. Rankii ta'a. Akkasii hojjettu jedha. Rankii gochuudhaaf hamma kana hundumaa ala dhaabbatteetu fooxaa uffattee odeessaa. Jira summa dhugumaa na dhaggeeffadhu ilaali. Sa'aatii amma kana hundumaa soba haasaa ol jechuudha. Sa'aatii tokko olaati. Dhuguma hojjettuudha mati. Maaliif mana kana kan bulchusi, kan asxaa darsi, qabeenyisi, namni waan hunda ordere gosi. Ani garuu akkasuma pranks godhadhee na hojjettu sin jedhe. Garuu astadadari mana kana, bulchiinsi mana kana, haati qabeenya mana kana, abbaan qabeenya mana kana suma. Kanaaf yeroo hunda hin dhaalin hawwa. Hin dhaalin namata pranks godha. Har'a nyaatam jetta.
harka lama Amerikas. Sifarramena. Fuata ko silki ko nung wagga ko naman ron bita silki ko naman kenena hati kabenya abang kabenya giftin astradari managalan e bilbila ko sita sarka ko no kanma. Video hojjenna kan karoorfanne waan biraa haasa'uudhaaf. Buna irratti jechuudha. Sa'aatii bunaa keenya irratti. Kas gooti abbaan kakuu kashaa ijoolleen jibban beekne jaalala warra jaalala irratti qabsoof jechuudha. Kunis qabsoodha. Yaaduma miti akkas godhe jaartii koo piraanki godhee jechuudha. Maayini indi. Si bula kee qabbaneessa. Maayini piraanki godhee jechuudha. Akkas godhee piraanki godhee. Ela qalbiin isaanii. Video hojjennaadha. Waan biraa odeessina buna irratti karoorfan. Qalbii ela xinnoo gargaagamuun baay'ee barbaachisaa. Xinnoo obsa godhachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Takkaatti samaa. Beektoo sinteessuma dhuguma abbaan manaa keessa simbira ta'e hojjettuutu buna danfise too jedhani maal gootu? Tu sintee jabanaa kanas asirra keessu kanas asirra hunda kana naqxanii asirra naqu. Sin jaallanna ijoolleen dammaaf damma mataa nagaan nu tura yeroo biraa waan biraa qaban. Nagaan siif haa ta'u garuu akka kana fakkaatu viidiyoo jiraan irratti hojjette karoorri koo kanaan turre. Erga ta'e mochuudha.